gamta Awurooppaatiin bakka bu'aa olaanaa itti aanaa pirezidaantii Tarsiimoo dhimmoota laaf nageenyaa Joosef Boorel jeequmsaaf taateewwan gaddisiisoo liixii Itoophiyaa Gaambeellaaf Oromiyaa atantamaan tasgabbeessuu fi eegumsa fooyya'aa lammiilee nagaatiif gochuun dirqama jechuun yaamicha dhiyeesse. Ajjechaawwan Itoophiyaa bakkoota garaagaraa keessatti raawwatamaa jiran qaama walabaatiin qoratamuu qaban yaamicha Koongirensii Federaalawaa Oromoo Adda Bilisummaa Oromoo fi Waraana Bilisummaa Oromootiin taasifamanidha. Kaayyoon qabsoo Waraana Bilisummaa Oromoo uummata Oromoo bilisa baheem kan dhibbaan siyaasaa fi waraanaa irra hin jirre ijaaruudha. Uummata Oromoo bilisa ta'eem Oromiyaa bilisaa fi walabaa taate ijaaruu danda'uu fi hiree isaa ofiin murteeffatu dhugoomsuudhaan yaada Jaalmarroo Dirribaati. Gareen Zamachaa Minilik ajjechaa yakka waraanaan wal simatuun Oromoota Walloo irratti yoo raawwatan humni addaa naannoo Gaambeellaa Oromoota nagaa irratti ajjechaa raawwataa turaniiti jiru. Bakka qaamni sadaffaan jirutti mariif qophiidhaan sanaan ala akka daa'imaa sobamnee hin galluun yaada qondaala olaanaa ABO WBO Kumsaa Dirribaa Lammeessaati. Qe'eefi jireenya qonnaan bultoota Oromoo barbadeessuun tarsiimoo mootummaan Abiyyi Ahmad uummata Oromoo ittiin gabroomsuuf baafateedha. Yaada dubbii himaa idil addunyaa Waraana Bilisummaa Oromoo Odaa Tarbiiti. Akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwork. Kun kan daawwataa jirtan qophii mil'oo tibbanaati. Qophii mil'oo tibbanaa keenyaarraatiin waa'ee ajjechaa kutaalee Oromiyaa garaagaraa irratti deemaa jiru ibsa Waraanni Bilisummaa Oromoo taasisee haasaa yookaan ammoo yaadam hoogganaan olaanaa Waraana Bilisummaa Oromoo kan maqaa masootiin beekamu Jaalmarroo Dirribaa miidiyaalee garaagaraa irratti keessaayyuu BBC wajjin taasise irratti xiyyeeffachuun waan qindeessine qabna. Marroo Dirribaa yookaan hoogganaan olaanaa Waraana Bilisummaa Oromoo kaayyoo Waraanni Bilisummaa Oromoo ilaalchisuun kaayyoo Waraanni Bilisummaa Oromoo qabsaa'uuf ilaalchisuun waan jedhe qabaam. Waa'ee marii biyyaalessaas waan dubbate qabaam. Ajjechaawwan kutaalee Oromiyaa bakkoota garaagaraa irratti raawwatanis waan jedhe qabaam. Kana hunda qindeessine jirra. Ansaraay Sabaati gama ogummaa kaameraatiin mil'uu isin biraan ga'uuf qophaa'ee kan jiru ammoo Abdii Jamaali. Kun mil'oo tibbanaati. Ajjechaawwan suukaneessaan mirga lubbuun jiraachuu Itoophiyaanotaa mulqeem Itoophiyaa keessatti adeemsifamaa jira. Ajjechaa humnoota mootummaatiin adeemsifamaa jiru ajjechaa murtee seeraa malee ilma namaa irratti raawwatamaa jirudha. Mootummaa biltsiginnaa jalatti ajjechaan jumlaa Wallaggaa hamma Wallootti, Shawaa hamma Booranaatti, Gujii hamma Goojjamitti, Gaambeellaa hamma Beneshaangul Gumuuzitti raawwatamaa jira. Tibbana ajjechaawwan hawaasa nagaa irratti xiyyeeffatee Walloo Aanaa Dawwaa Caffaam Wallagga Lixaa Gimbiif Gaambeellaa keessatti raawwatee jira. Ajjechaan kan raawwateem mootummaa biltsiginnaa ta'uu isaatti dubbatama. Namoonni ajjeefaman murtee seeraa malee kan ajjeefaman yommuu ta'u ajjechaan kun ajjechaa jumlaa yookaan extrajudicial killing isa jedhamudha jechuun ogeeyyiin seeraa ibsaati jiru. Kanneen biroo ammoo ajjechaan yeroo waraanni adeemsifamu hawaasa nagaa irratti raawwateem waan ta'eef ajjechaa yakka waraanaati jechuun dubbatu. Labsiiwwan seerota idil addunyaa waa'ee ajjechaa yookaan ammoo waa'ee yakka waraanaa maal jedhu kan jedhuuf waan ilaalle qabna. Akka bara 1998 biyya Xaaliyaan magaalaa Roomaatti hooggantoota uummata irratti yakka raawwatan adabuu fi dursanii yakkicha ittisuuf seerri tumame ibsutti bulchaan Itoophiyaa yookaan mootummaan biltsiginnaa yakka waraanaa raawwataa jira. Yakkoonni tumaaroom keeyyata 6-7 jalatti ilaalamanis kanneen akka duguggaa sanyii genocide yakka waraanaa war crimes yakka namoomaa crimes against humanity fi yakka jibbiinsaa kanneen jedhamanidha. Kunniinis hawaasa qulqulluu irratti yoo raawwatame mana murtii idil addunyaa nama dhaaba. Eegam Itoophiyaa keessatti yakkoonni armaan olii kun raawwatamuun gabaasa guyyaa
guyyaati. Ajjechaawwan biyyattii keessatti raawwatamaa jiran hedduun isaanii yeroo waraanaatti kan raawwatamaa jiranidha. Humnoonni mootummaa yeroo waraanaa namoota nagaa qabata hidhattoota deeggarta jedhuun ajjeesaa jiru. Addatti ammoo gochaan kun uummata Oromoo irratti bal'inaan raawwatamaa jira. Ajjechaawwan tibbana Gaambeellaa keessatti raawwatee fi Walloo keessatti raawwatee humnoota mootummaan kan raawwatamee fi yeroo waraanni adeemsifamaa jirutti namoota nagaa irratti kan raawwatedha. Bu'uura kanaan ajjechaan yeroo waraanaa namoota nagaa irratti raawwatamu ajjechaan yakka waraanaa jedhama. Kanaaf ajjechaan Gaambeellaas ta'e Walloo, ajjechaan Ada'aa Bargaas ta'e ajjechaan warra Jaarsaa, ajjechaan Gujiis ta'e Wallaggaa kan namoota nagaa irratti raawwatamu yakka waraanaa ta'uu akka danda'u himamaa jira. Komishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa ibsa ajjechaa Walloo ilaalchisee baaseen ajjechaan kun Walloo aanaa Dawwaa Caffaa bakka Intaalee jedhamutti raawwate jedhe. Kan raawwate ammoo garee hidhannoo zamachaa Minilik hidhatee fi mootummaa federaalaatiin deeggaramuudha. Gareem Oromoota Walloo irratti maqaa ABO Shanee jedhuun ajjechaa suukaneessaa raawwatan kun yeroo mootummaan humnoota Tigraay naannoo Amaaraa fi Affaar keessaa baasuuf muummicha ministiraatiin durfamuun duuletti humna hidhannoo guutuun mootummaa wajjin duuleedha. Hidhannoos kan argatu mootummaa federaalaa irraa akka ta'e odeeffannoon bahanni mul'isu. Humni mootummaan hidhachiifamu kun akkam humni Tigraay naannoo Amaaraa fi Affaar keessaa bahe hawaasa nagaa kan hidhannoo hin qabne maqaa waraana bilisummaa Oromootiin rashanaa garee turee fi jirudha. Adda bilisummaa Oromoo, Koongirensii Federaalaa Oromoo fi waraanni bilisummaa Oromoo ajjechaawwan tibbana Gaambeellaa Walloo fi Wallagga Lixaa Gimbitti raawwataman qaama walabaan haa qoratamu jechuun yaamicha yoo dhiyeessan mootummaan federaalaa yaamicha kanaaf awwaannaa taasise hin qabu. Waraanni bilisummaa Oromoo kan mootummaa Itoophiyaa wajjin wal'aansoo hidhannoo taasisaa jiru ajjechaawwan bakkoota garagaraatti raawwatamuuf mootummaa Itoophiyaan kan komatamu yoo ta'u waraanichi gama isaatiin kaayyoo sirna kuffisuu malee kaayyoo hawaasa nagaa ajjeesuu hin qabnu jechuun dubbataa ture. Ajjechaawwan raawwataman hundam mootummaan ofii raawwatuun qubanatti qaba jechuun himataa kan ture waraanni bilisummaa Oromoo ajjechaawwan jumlaa lammiilee nagaa irratti raawwatamu qaamni walabaa akka qoratu gaafataa jira. Waraanni bilisummaa Oromoo ibsa baaseen ajjechaa dhiyeenya kanam aanaa Gimbii ganda Tooleetti raawwatame ilaalchisee qaamoleen garagaraa fi miidiyaaleen gocham waraana bilisummaa Oromoo waliin wal qabsiisuuf gabaasaalee dhiyeessaa jiru jedhe. Waboon ibsa isaatiin ragaa qabatamaa hin taaneen duulli maqaballeessii adeemsifamaa jiru yoo haqa lammiilee hubamanii dhokse malee bu'aa wayituu fiduu akka hin dandeenye himeetii jira. Dhugaa jiru dhiisanii olola sobaatiin waraana bilisummaa Oromootti quba qabuun dogongora jabaadhas jedhe. Ajjechaan Tooleetti raawwatame opereeshinii dhiheenya kana waraanni bilisummaa Oromoo magaalaa Gimbiitti adeemsee wal qabsiisuuf warri yaalan jiru kan jedhe waraanni bilisummaa Oromoo dhugaan jiru garuu kanaa miti jedhe. Waxabajjii 14 bara 2022 opereeshiniin magaalaa Gimbiitti adeemsifame kaampiiwwan lama kan raayyaa ittisa biyyaa fi kan milishoota gaachana sirnaa irratti akka xiyyeeffate himeetii ture. Waraana guyyaa tokkoof ture kanaan humnoonni mootummaa mo'amanii fi lubbuun hafan mooraalee lamaanii bahuun karaa Naqamtee geessu qabatanii baqachuu isaanii ibse. Waxabajjii 15 bara 2022 waboon meeshaalee waraanaa magaalaa Gimbiitti booji'ee qabate hidhamtoota siyaasaa magaalattii turan gadhiisisee magaalaa Gimbiitti akka bahee ibse. Ajjechaan abbaa seenaa Toleef naannawa sanitti raawwate garuu opereeshiniin kun xumurame guyyaa 3 booda akka ta'e waboon dubbateetii jira.
guyyaan ajjechaan kun raawwatame jedhametti waraanni bilisummaa Oromoo bakkuma sanuu hin turres jedheem bakki ajjechaan kun itti raawwatame tooleen Gimbii fi Naqamtee gidduutti argamuu kan hubachiise waraanni bilisummaa Oromoo humnoonni mootummaa daandii guddicha naannawa san jiran to'atanii akka turan ibseetii jira. Leellaa raawwatameen akka miidiyaaleen jedhan warra naannoo Amaaraatii dhufanii qubatan qofaa miti lubbuun kan darbe jedhaam waraanni bilisummaa Oromoo. Mootummaan ammoo kutaalee biyyattii garaagaraatiin qotee bulaa humnaan walitti qabuun maqaa gaachana sirnaa jedhuun of dura buusee waraana bilisummaa Oromoo adamsina jedhee ficcisiisaa akka jiru ragaaleen ni mul'isu. Qotee bulaan Oromoo qabbaneessituu rasaasaa ta'ee mootummaan affeelamaatii jira. Gamtaa Awurooppaatiin bakka bu'aa ol aanaan tarsiimoo dhimmoota alaa fi nageenyaa Joosef Borel jeequmsaaf taateewwan gaddisiisoon lixa Itoophiyaa Gaambeellaaf Oromiyaa atantamaan tasgabbeessuu fi eegumsa fooyya'aa lammiilee nagaatiif kennuun dirqama akka ta'u hubachiiseetii jira. Komishinarri mirga namoomaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii Miisheel Baachileet ibsa baafteen ajjechaan lixa Oromiyaa Gimbitti raawwatame atantamaan qoratamuu akka qabu dhaamteetii jirti. Paartiin Piroofeesar Maraaraa Guddinaatiin hoogganamu Koongireesii Federaalaa Oromoo mootummaan Itoophiyaa nagaa lammiilee eeguuf ga'umsa hin qabu yommuu jedhu ajjechaa bakkoota garaagaraatti raawwataman qaama walabaan akka qoratamu jedheetii jira. Waraanni bilisummaa Oromoo ammoo ajjechaa Gimbii fi bakkeewwan birootti raawwateef itti gaafatamaan milishootaa fi caasaa gaachana sirnaati jechuun qorannoo walabaatiif yaamicha dhiyeesseetii jira. Paartiin obbo Daawud Ibsaatiin hoogganamu adda bilisummaa Oromoo ammoo ajjechaawwan bakka garaagaraatti raawwatamu qaamolee bilisaa ta'aniin qoratamuu qaba jechuun hubachiiseetii jira. Itoophiyaa keessatti namni ni ajjeefama kan ajjeese garuu seeratti hin dhiyaatu. Mootummaan Itoophiyaa qaamota yakka raawwatan qorannee seeratti dhiyeessina kan jedhu malee yeroo nama yakka raawwate seeratti dhiyeesse murtii itti kennuu mul'ate hin beeku. Loltoonni mootummaa maqaa farra riphee lolaatiin Oromiyaatti bobbaafaman Oromiyaa bakkeewwan garaagaraatti ammoo manneen qotee bultootaa gubaa fi qabeenya saamaatii jiru. Baatiin Eblaa keessa erga opereeshiniin farra riphee lolaa qindoomina mootummaa federaalaaf naannoo Oromiyaatiin Oromiyaa irratti labsamee booda duulli namoota nagaa ajjeesuu, hidhuu, reebuu, qabeenya saamoo manneen qonnaan bultootaa gubuu fi jireenya lammiilee nagaa barbadeessuu humnoota mootummaatiin raawwatamaa jiraachuu ragaaleen ni mul'isu. Kun ammoo tooftaa lolaa mootummaan bilisiginnaa erga adda waraanaatti milkii dhabee uummata nagaa maqaa da'oo waraana bilisummaa Oromoo taatan jedhuun hiyyoomsuuf jireenya isaa balleessuun bulchiinsa isaa jalatti bituuf baafateedha jedhamuun dubbatamaati jira. Dubbi himaan idil addunyaa waraana bilisummaa Oromoo Odaa Tarbiin gubachuu manneen uummataa ilaalchisu yaada torbee darbe keessa fuula Tiwiitara isaa irratti barreesseen. Qeefiin jireenya qonnaan bultoota Oromoo barbadeessuun tarsiimoo haaraa mootummaan Abiyyi Ahmad uummata Oromoo ittiin gabroomsuuf baafateedha jedhe. Ragaaleen Oromiyaa miidiyaa neetworkii dhaqqaban akka mul'isanitti waraanni mootummaa bilisiginnaa torbaanota lamaan darban kanam godinoota Shawaa Lixaa, Shawaa Kaabaaf Arsii dabalatee bakkeewwan garaagaraatti manneen qonnaan bultoota hedduu ibiddaan barbadeesseetii jira. Godina Shawaa Lixaa fi Kaabaa qofa keessatti manneen qonnaan bultootaa 114 ibiddaan barbadeeffamuu odeeffannoon OMN dhaqqabe ni mul'isa. Godina Shawaa Lixaa aanaa Ilfaataa fi Cobii keessatti qofam manneen danuun kan barbadeeffaman yoo ta'u maatiin hedduun qabeenyi isaanii mana keessatti jalaa gubachuun jireenyi isaanii manca'eetii jira. Haleellaa tibbana muudate akkasumas kaayyoo qabsoo waraana bilisummaa Oromoo ilaalchisuun yaada BBCf kan kenne ajajaan waliigalaa ABO WBO Marroo Dirribaa Lammeessaa waraanni bilisummaa Oromoo magaalota eegumsa qaban keessa galaa jira jedhe. Maqaa masoo Jaalmarroo Dirribaa jedhamuun kan beekamu hoogganaan olaanaa waraana bilisummaa Oromoo tibbana yaada BBCf kenneen kaayyoo qabsoo waraanichaa fi galma isaa qofa osoo hin taane humni waraanaa inni hoogganu ga'umsa olaanaa irra jiraachuu isaa himeetii jira. Magaalota Gaambeellaa Gimbiif Dambidollatti opereeshiniin milkaan adeemsifamu kan ibse Marroo Dirribaa Lammeessaa mootummaan waraana bilisummaa Oromoo balleessinee qawwee caccabaa qofa qabu kan jedhuuf WBOn akka mootummaan jedhu akka hin taane itti agarsiisnee jirra jedhe. Mootummaan Itoophiyaa irra deddeebiin waraana bilisummaa Oromoo sadarkaa yaaddoo biyyaa hin taane irraan geenye jirra jedhaatii jira. Gurraandhala bara 2020 BBC waliin gaafiif deebii kan taasisan itti aanaa Itaamaajoor Shumiin yeroo sanii fi Fiild Maarshaal Raayyaa ittisa biyyaa amma Jeneraal Biraanuu Juulaa tarkaanfii fudhatameen hidhattoota muraasatu hafe jedhaniiti turaniim. Haa ta'u malee ergasii hidhattoonni kunneen argama isaanii gara giddu galeessaaf kibba baha Oromiyaatti babal'isaniiti jiru.
ammas duula waraanaa mootummaan geggeessaa jiruun hidhattoonni kunniin sadarkaa yaaddoo biyyaa hin taanerraa gahanii jiru jedhamus haleellaawwan tibba kana magaalota Gaambeellaa, Dambidolloo fi Gimbii milkaa'ina duulota mootummaa gaafii geessam galcheetii jira. Kaayyoom haleellaa Dambidolloo Gimbiif Gaambeellaa kan hime hoogganaan waraana bilisummaa Oromoo Kumsaa Dirribaa Lammeessaa humni waraana bilisummaa Oromoo magaalota eegumsa qabanis to'achuuf ga'umsa qabaachuu argisiisuuf jedhe. Ammatti gammoojjiif baadiyyaa keessa qofa osoo hin taane magaalota eegumsa qaban keessa galaa jirra. Namoota siyaasaa qawwee hidhachiisuun bobbaasanis eegumsa isaanii bira ce'aa jirra jechuun hima. Waraanni bilisummaa Oromoo garuu bakkeewwan hedduutti kan duraa caalee sochitti akka jiru ragaaleen kutaalee Oromiyaa garaagaraarraa argaman ni mul'isu. Kaayyoon bosonaaf gaarreen Oromiyaa keessatti isaan hambisee kaayyoo ABO'n waggoota 50 itti qabsaa'aa turedha jedha Jaalmarroo Dirribaa Lammeessaa. Addi bilisummaa Oromoo jalqaba bara 1970 yeroo hundaa'e sirna mootummaa Itoophiyaa yeroo sana ture irratti qabsaa'uun sirna dimokiraatawaa ijaaruuf ture. Kana keessattis uummanni Oromoo mirga hiree ofii murteeffachuu akka gonfatu Itoophiyaa keessatti saboota kaan waliin mirga walqixa ta'e akka argatu gochuu yoo kun hin taane ammoo Oromiyaa walabaa ijaaruu akka ta'e qondaalonni dhaabichaa himaa turaniitii jiru. Waraanni bilisummaa Oromoos damee waraana adda bilisummaa Oromoo ta'uun waggoota 50 oliif qabsoo hidhannoo geggeessaatii jira. Booda muummeen ministeera Abiy Ahmad gara aangootti dhufu hordofee ABO'n akkuma paartilee biyya baqaa turan kaaniitiin yaamicha godhameefin gara biyyaatti hooggansaa fi waraana isaa Eertiraa irraa gara biyyaatti deebisuun karaa nagaatiin qabsoo geggeessuu eegale. Waraanni biyya keessatti hafes gara qabsoo nagaatti makamuuf yaamicha taasifame kan galuun kun ammoo shakkii mootummaa irraa qabu ibsuun bosona Oromiyaa filate. Kana hordofes paartiin ABO qabsoo karaa nagaa akka geggeessu ibsuun waraana bosonatti hafe akka hin hoogganneef seetii ture. Booda gareen waraana bilisummaa Oromoo bosonatti hafe Marroo Dirribaa Lammeessaa ajajaa olaanaa gochuun qabsoo hidhannoo itti fufuu isaa ibse. Kaayyoon qabsoo waraana bilisummaa Oromoo uummata Oromoo bilisa bahee kan dhiibbaan siyaasaa fi waraanaa irra hin jirre ijaaruudha. Uummata Oromoo bilisa ta'e Oromiyaa bilisaaf walabaa taate ijaaruu danda'uu fi hiree isaa ofiin murteeffatu dhugoomsuudha jedha Marroo Dirribaa Lammeessaa. Akkasuma uummata bilisa taane sabaa fi sablammoota Itoophiyaa kaan waliin walqixa taane namummaa fi aadaan isaa kabajamee waan siyaasaa fi seenaan nuuf malu arganne jiraanna jedhu feduu akka ta'es ibseetii jira. Uummanni Oromiyaa walabaa taate ijaarrachuu barbaada yoo ta'e sana kabachiisuu fi tiksuuf qabsoofna kan jedhu hoogganaan ijoollee mataa daabee Itoophiyaa keessatti dhiitamuu fi cunqurfamuun hafe saboota kaan waliin karaa walqixaa taheen jiraachuu yoo barbaades isas kabachiisuuf qabsoofna jechuun kaayyoo qabsaaniif himeetii jira. Qabsoo hidhannoo irraa karaa nagaatti qabsaa'uun heewwayyuu jedhamee gaafii gaafatameef deebii kan kenne Marroo Dirribaa Lammeessaa qabsoon biyya keessaa fi alaan sirna mootummaa Itoophiyaa waggoota 12 oliif ol'aantummaa TPLFtiin to'atame irratti godhameen Oromoon kumaatamni aarsaa itti ta'e ministeerri muummee Abiy Ahmad bara 2018 gara aangootti dhufe jedhe. Haa ta'u malee dargaggoonni hedduun ammayyuu gaafiin keenya hin deebine jechuun amanuun hidhaa fi ajjechaan biyyattii keessatti geggeeffamus daran dabalaa adeemuun yaaddoo biraa uumee jira jedhe. Ammayyuu uummanni Oromoo bilisummaa barbaadu hin gonfanne kan jedhe Marroo Dirribaa Lammeessaa kan durii caalaam kan hammaateedha. ABO'n bulchiinsa Abiy Ahmad amanee gara biyyaa galee garuu ammoo bulchiinsuma isaa jalatti akka malee cabe jechuun dubbate. Namni dhiiga namaa dhangalaasuu barbaadus ta'e dhiigas dhangalaasisuu barbaadu hin jiru jechuun waraanni karaa nagaarraa filatamaa akka hin taanes ibseetii jira. Garuu daandii nagaa jedhu kana irratti waan arganneem deebisneem dhabneerraa hooggansi isaa hedduun hidhaa galanii jiru. Kaan ammoo shiraan akka wal irratti ka'an godhameetii jira. Karaa nagaa jenneem aarsaa kafalletu caalee jennaan karaa qabsoo filanne jechuun ibsee Marroo Dirribaa Lammeessaa. Marroon marii rakkoo furuu ilaalchisee gaafii dhiyaateef ammoo deebii wayita kennuun akka daa'imaatti waan xiqqoon sobamee kan galu hin jiru. Waan barbaannu jira isa ammoo gadi buusneem waan harka kenninuuf hin jiru jedhe. Mootummaan ABO'n
nagaa biyya kanaa keessatti waan gumaachutu jira waliin hojjenna jedheem kan amanu yoo ta'e nuyis qophiidhas jedheeti jira bakki nuyi filannetti nama feenu mootummaafis nuufis ta'e jenneem kan amannuufi taajjabdoonni idil addunyaa bakka jiranitti kan waamichi nuuf godhamu taanaan mariif qophiidha jechuun dubbateeti jira kanaan ala akka daa'imaatti karameellaan nama gowwoomsanii kan nama waaman yoo ta'e kan gowwoomfamu hin jiru jechuun ejjennoo ABO ifoomsee jira Marroo Dirribaa Lammeessaa omorreeti jira Ansaraa Sabaa ture gabaagummaa kaameraa piroodakshinii bareedaan mil'ootti banaa kan isin biraan gahaa ture Abdii Jamaalee torban milkii haa ta'u.